Shamarra fuudhee jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee bagana kanaaf taatanii akkam fayyaa keessaniin fayyaa kooti arras viidiyoo haaraadhaan dhufee jira turbii kana keessa yaa akkuma argatan guyyaa hundaa viidiyoo kana hojjedhe jechuudha naaf hin mijanne sababii ta'eef guyyaa hundaa miti gaafa manatti tolee viidiyoo hojjechaa jira jechuudha gaafii garagaraa hedduun gaafatame komentii baay'een qaba jechuudha. Anna asini deebisuudhaaf waan naaf hin danda'amne fana gaamma asiniif deebisuu dhiisee isiniin jechuun barbaada. Amma danda'e immoo yeroo qabutti isiniif an deebisa jechuudha. Gaafii garagaraa gaafatame ture gara TikTok, Telegram fi YouTube jechuudha. Gaafii isin gaafattan keessa baay'een keessan waa'ee hojiiti jechuudha. Baay'een keessa waa'ee hojiiti kan na gaafachaa jirtanii biyyatti galee akkuma achi teessanii yaaddanii jechuudha. Baay'een keenya yaadni keenya yeroo biyya alaa teenyetu karoorsinu dhugaa isin jedha karoorri baay'een keenya wal fakkaata. Inna viidiyoon dheengadda isinii hojjedhe irratti maal naan jettee gaafii na gaafatte shamarreen takka biyyatti galee mana ijaaree sana booddee biddeen maal kireessisee jiraadheen danda'u mana jette. Na hin dandeessa garuu maalidha. Duraan waa'ee hojii akkamitti hojjechuu akka qabdan naannoo akkamitti maal hojjechuu akka qabdan yeroo hundumaa isinii kan hojjedhaa viidiyoo hin hubattu taanaan jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo amma fakkeenyaaf naannoo kiyyatti wanta naannoo kiyya hin jirre jechuudha. Wanta naannoo kiyya hin jirre tokko wanta haaraa wanta namni biraa hojjechuu hin dandeenye tokko yoo hojjette bu'aa argachuu dandeenya. Tokkoffaa ati hojii hojjettu isa wajjin fakkeenyaaf itti gammaddee hojjechaa jirtaa kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu nama hundumatu biddeena tolchaa miti. Nama hundumatu biddeena tolchaa miti. Nama hundumatu immoo waa'ee shaqqaxaa mana nagadu kana jaalataa miti. Nama hundatu immoo hoteelaa fi biddeena akka faffaluu jaalataa miti jette. Inna hoteela garagaraatti kan biddeena akka faffallee jiraachuu barbaada. Fakkeenyaaf namoonni sun jechuudha. Hoteela eenyufaatiif akka faffaluu barbaada fakkeenyaaf hoteelli kamiyyuu bakkee fudhatan qaban. Iddoo fudhatan qaban isaan kamiyyuu jechuudha. Inna maybe carraa akkasii baay'inaan argame yaadu argachuus dandeecha argachuu ammas akkuma isiniin jedhu iddoo murteessaadha. Caal jetteetu maatii yaaddeedhaaf duwwaa hojjechuu hin dandeessu. Caal jetteetu immoo achitti ani fakkeenyaaf wantan karoorsee dhufee hojjechaa hin jiru. Aga amma ji'a 4 guuteera hojii tokko hin eegalle. Akkuma na argaa jirtan jechuudha. Maaliif achi taa'anii karoorsuu fi dhufanii hojjechuun tokko miti. Fakkeenyaaf gara hojiitti seenuudhaaf ofitti amanamummaa guddaa barbaachisa. Fakkeenyaaf ati waggaa 4 keessatti yookiin waggaa 5 waggaa 6 waggaa 2 olollee silaa sanii gadi miti kan teenye too hojjennu jechuudha biyya arabaa. Birrii bara kana keessatti hojjetanii fiddan hundumaa haaluma tokkoon fixxanii yoo isin harkaa bu'e akkaataa itti dhufuu hin dandeessan jechuudha qarshii keessanitti. Kanaafuu yeroo baasii baastan eenyullee ta'a yeroo baasii baastan maal abbaasuu akka qabda sirriitti ofii waliin odeessaa ofii waliin dubbadhaa ofii waliin intini jedha sirriitti itti yaada isin jechuu barbaada. Maaliif caljetteetumaa fakkeenyaaf ati waan akkasii yaaddee dhufte jechuudha. Namoonni wayii asitti hoteelli akkasii sirraa fudhachuu danda'a. Meebbaan suuqii intini kana mana biddeenaa kana nama isin jedheeti moodoon namni tokko isin jedhe caljetteetuma banuuf taata sirriitti itti yaaduu qabda. Beeki akkuma intiniin bu'aan argamu immoo kisaaraanis jira waan ta'eef jechuudha. Wanta ittiin hojjechuu dhabuu dandeessa. Si harkaa bu'eetu jechuudha. Ani namoota baay'een beeka hiriyoota hedduun beeka. Qarshii isaanii harkaa fixanii kan biyya arabaatti deebi'anidha. Yeroo hundumaayyuu waa tokko yoo hojjennu taragaaggaa'uu seeraa sirriitti taragaaggaa'uutti yaaduu ofitti amanamummaa qabaachuu sodaannee taa'uunis sirriidha jedhee yaadu garuu sirriitti itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada jechuudha. Inni biraammoo maadhaa mana qorqorroo luukii 50 agamiin ijaaruu nan danda'a. Dursee waan akkasii ani yoo na gaafattani ani intini mataa kiyyaa isinitti mentirri duraanu.
maqaan isaa yaa akka yaada mataa kootiitti yookiin immoo ofii kiyya amma kana fixuu dandeessan jedhee hagan yaade isinitti himeera. Mucaan tokko ni yaada koomentii irratti na arrabsee yeroo darbe jechuudha. Gara 500 fixuu dandeessan jennaan na arrabsaa ture. Inna yaada mataa kiyya tokkoffaa dhoqqeedhaa fi simintoodhaan immoo wanni isin ijaartan inni lammataa immoo lafa mataa keessanitti irratti ijaartan immoo lafa gibittanii ganaa ijaartan inni biraa salphaa miti. Amma fakkeenyaaf zim jedhee manni gana baasuu hin dandeenye zim jedhee viidiyoo si hojjechuu nan danda'a. Garuu ani wanta qabatamaan taane sitti odeessuu hin barbaadu. Wanta qabatamaan taane wanta ofii kiyyaa godheen argine siin jechuu hin barbaadu. Kanaafuu ani hin beeku yoo siin jedhee naaf salphata. Maaliif yeroo darbe hojjedheen jira viidiyoo kana namoonni luukii 40 hagamiin ijaarsa hagam nama qarshii nama fixachiisa jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa isin hin jiraan. Simintoon amma kuntaalli tokko birrii 1000 iswaanummoo dhoksaadhaan gurguraman jiru. Magaalaa keessa hin jiru. Abbaan qabeenyaa isaa akka fuudhee fiduun beeku ani daayispooraa garaagaraa yoo mana ijaarannan arga. Garuu gaafa suuqii deemnee simintoo gaafa nama xixiqqaadhaaf kuntaaluma takkaayyuu barbaanne argan hin jiru jechuudha. Baay'ee waddadee jira. Isarratti immoo hin jiru dhoskaadhaan gurgurama jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha. Kanaafuu mana akkamiitiin akka isin ijaartan qarshii meeqa akka isinitti fixuu ofuma keessanii gaafa isin dhuftanii too ani amma fakkeenyaaf 400 yookiin 200 odoo isin jedheeti gaafa as dhuftee kana hojjetu waliin deemu anani isin jedhee fi kanatti qarshii natti fidattee dhuftee too ittiin hojjechuudhaaf taatu yookiin immoo ittiin eegaltee too si ficcisiisuu dhiisuu danda'a. Inna Unkaan miti namaan akkasii haga manaa fixaa haga ammasii fixaa jedhee dubbachuu miti ofii kiyya wanta hojjechaa jiru jechuudha. Ofii kiyya waan tokko qomii qarshii 10,000tiin wanta akkanaa gochuu nan danda'a jedhee diizaayid godhe. Sana booddee jechuudha qarshiin 10,000 sun gimmaasha sanaallee naaf hin godhu. Wanta akkasii gimmitiidhaan haasa'uun caljedheetuma yaada mataa kiyyaa haasa'uun inni ulfaataa sin jechuu barbaada. Hundumti keessanuu koomentii irratti waliif deddeebisaa koomentii walirratti waliin dubbadhaa isin ofii keessanii jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee fakkeenyaaf namni mana ijaaree beeku erga biyya ormaatiin galtaniitiin warri mana ijaartanii beektan ani amma kanaan ijaareera namoonni jettanii too naamna jettanii intini jechuu dandeessan. Kanaafuu ofuma keessanii walitti himaa ofuma keessanii koomentii waliif barreessaa. Akkasii isiniin jechuu barbaadaa turtii gaarii isiniif haa ta'uu galatooma.